Ustaza kan nyame ayye nama ittiin bageettiin si ga'e jettu yoo qabaatan kenna mala maal isa jiidhaamatti dandeessa. Saayibban keenya kan dura warrumaa jiru kanaaf duraanuu isaan waliin jennee jirra. Kan bakka biraa jiran ammoo jalqaba obboleessa hiyya maatii biradhaa keessa jiraatan bagatti siin ga'e warra warana kan baree hedduu siyaasaa isu jennaani akkasuma ammas haramaa dhuftee munashii tuujii abdu jabbaar warra waranaa kan baree hedduu baga rabbiin eeda kanaan siin gaani akkasuma ol dhuftee magaalaa qobboo tattaaf ejjennoo show izzaddiin baga rabbiin itti siin ga'e jaani hedduu nama miidiyaa nu tajaajilaa ture innis ejjennoo show dheetanii fi sabiskiraayibuu baggat akkasuma ammas finfinnee ol kuti Iliyaas tattaafii show baga rabbiin guyyaa idaa kanaan si ga'e jechuun barbaada akkasuma obboleeyyan kiyya qaqqaaliif gaariin hedduu jira sheekha kiyya kana barsiisee sheeshaa fi asumaan baga rabbiin guyyaa idaa kanaan si ga'e jechuu barbaada akkasuma obboleeyyan kiyya kabiyyaalaa jiranis hisaaban qaban duubaay kuweet qatar oomaan hordanirraa suujii fe'isaas jaallan kiyya baay'ee jira harrabbumaaf wal jaalannu yeroo maraajee nashidaasheenasi isin hunda baga guyyaa kanaan isin ga'e jaa Ziyaa Ahmad baga rabbii guyyaa idaa kanaan si ga'e qatar keessa jirti akkasuma ammallee jiddaa wanta keessattis hayaat baga rabbiin sagantaa guyyaa idaa kanaan si ga'e jechuun hin barbaada walumaa galatti ibseen fixu ummaa birraa bakka jirtutti maardii baga rabbiin guyyaa idaa kanaan si ga'e jechuun barbaada warra irraa irraa nama kan nu jaalatu kanutis jaalatu tokko kan irraan fadheen qaba Musaa Gammaddiin atis baga rabbiin guyyaa kanaan si ga'e jechuun hin barbaada Fuwaadii Sheejjamaan baga rabbiin guyyaa kanaan si ga'e. Assalamu alaikum.